Yoomee viidiyoo kana ilaala akkatti daamman keenya gannee biraa baane waan guyyaa lamallee biraa bullu nutti hin fakkaanne waggaa dheeraa biyya namaa keessa facaanee turre waa dhabuutu nu gede malee osoo qabaannee silaa daa'imman keenya biraa gargar ba'uun yaadnu ture. እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል? ተስከራ ነጋት ወዮ haadha ofii wanti addunyaa kanarratti haadha namaa ga'uun jiru. Viidiyoon kun imimmaan na qabachiisuu dide. Jireenyi biyya lafaa haadhaa fi ilmoo addaan baasa. Ilmoon haati akka irraa fagaattu hin barbaaddu. Garuu jireenyi immoo haadhaa fi ilmoo addaan fageessiti. Waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu fayyaa nagaa kootidha. Egaa hundumti keechanuu mee akkamii hojiin maal siin godhee jira? Galata waaqayyoo ana akka gaarii itti natti jira siniin jedha. Inna viidiyoon kun baay'ee na boonchises baay'ee na gaddisiises jechuudha. Maaliif viidiyoon kun ka namoota hedduus garaa raasuu akka garaa raasuus beekamaadha. Meeqa keenyatu mee ilmoo keessan gattanii biyya ormaa dhuftan gaafa ilmoo keessan dhiistanii dhuftan ilmoo keessan haala kamiin akka biraa deemtan yoo yaadattan maaltu isinitti dhaga'ama dhugaa. Amma daa'imman kun booletti jechuudha haadha gadhiisuu hin barbaadanii. Giddiidhaan haadhaa fi ilmoo addaan baasanii haati garana dhufte ilmoon immoo biyyatti haftee jechuudha. Jireenya biyya lafaa kan namaaf hin guunne kan waa takka namaaf hin taane inuma xaarraa biyya ormaallee dhufan jireenyi namaaf hin jijjiiramtu. Biyya ofiillee ta'an jireenyi namaaf hin jijjiiramtu. Ani dhugaa biyyumti keenya kun abaarsa qabaa laatan jedhe gizee tokko keessattuu shamarri gaa'ila godhannee daa'imman godhannee gaafa daa'imman keenya dhala keenya ganneetu gara biyya ormaa dhufnu hin beeku. Ani garuu akka kootti dhalallee kaafuun durmanti yaadaa jira malee ammaaf hin qabu. Meesin hundi keenya nuna eebbisa. Akkuma galtee rabbiin ilma si fakkaatu siifaa kennu naan jedha. Kan abbaa fakkaatu moo kan haadha fakkaatu tola garuu ilma. Ani immoo kan na fakkaattuun barbaada. Inna dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee waan garaa nama nyaatudha. Haala kanaan waggaa lama bichaan hojjedhee gala dhala kootirra waggaa lamaa kanaayyuu rabbiin naaf iccisiisu malee hin danda'u jettanii meeqa keessattuu biyyaa dhufeeme. Ergaas keessanii waggaa lamaa miti waggaa 12 kan deebi'uu dadhabdan meeqa keessantu jirame. Baay'een keenya karoorri gaafa biyyaa baanu waggaa lamadha. Abbaa manaa keenya wajjin illee gadi teenyee gaafa haasofnu waggaa lama qofa. Anis asittan jabaadhee hojjedha. Atis immoo waggaa lamaan keessan jabaadhu hojjedhu jennee waliin mari'annee biyyaa baanaa jechuudha. Garuu gaafa as geenye gaafa maallaqni isarratti ergamu inni yaada biraa jijjiira. Isinis yaada biraa tasitti nutis jijjiira jechuudha. Maallaqni gaafa biraa ga'e maallaqni biyya arabaa ka xiqqooshii waan minizaariidhaan jiruu fi minizaariidha waan ta'eef maallaqni harkatti xiqqoo hin baay'atti gaafa mindaa ji'a 4 irratti ergame inni nama biraa ta'eeti kan nutti garana deebi'ee dubbatu. Baay'een keenya sababa maallaqaatiin bultiin keenyallee bultiin jaalalli isaa guute kan manni jaalalaan guute jireenyaa jennee biyyaa baane biyya ormaatitti garuu sababii maallaqaatiif bultiin keessan diigamee nama meeqa jira. Dhugaa ijoollee hedduu kumaataman kan lakkaawaman daa'imman isaanii sababa abbaa manaa isaanii bultii isaanii sababa maallaqaatiif kan bultiin diigame baay'eetu jira jechuudha. Waan nama gaddisiisu biyya ormaatuni waan ijoollee teenya hin goone hin qabdu. Waan nun goone hin qabdu hundumaa keenya jechuudha. Jalqaba irratti haadha fi ilmoo addaan baastee haati biyya biraa ilmoon biyya biraa teechiste. Lammaffaa irratti bifa keenya nu jijjiirtee foon keenya nurraa fixxee lafeetti nu baaste. Sadaffaa irratti jireenya keenya bultii namoota hedduu sababii maallaqa biyya arabaatiin diigame hiikame. Mee maaluma nun goone biyyumti arabaatu dhugaa rabbi waa baay'ee nu goote jechuudha. Akkasumas immoo waa baay'ees nu barsiiste. Deebitee shamarran biyya arabaa jedhamne maqaa nutti baaste. Deebinee shamarran biyya arabaa xashiidha jedhamne maqaa nutti baaste. Mee waa meeqa shamarran biyya arabaa birrii keessa firfirsitanii dargaggeessa nyaachistee fixxee amma boochi nuun jedhanii maallaqa warroota nuti gargaaraa baane sun maqaa nutti baasanii namoota jaalannuun adda nu baaste. Namoonni hedduu fira keenya kan ta'e hiriyaa keenya kan taate kaleecha maallaqa sababbii dhogganneen diina nutti ta'anii waa meeqa nu goote mee biyyumti arabaatun
waa baay'ee nu dhabsiiste. Warroonni biyya keessaa amma namoota duraan wajjin jiraniin wal hin dhabne, bultiin isaanii hin diigamne, fataa zanaa jedhanii waan qabaniin warroonni shamarran biyya Arabaatirra warroota Itoophiyaatti qasiraa hojjetatanii bulanitu nu caala jechuudha. Manni isaanii kiraayyoo odoo ta'e meeshaan mana isaanii keessa jiru gaafa dhaqanii ol seenanii dhugaa rabbii nama sodaachisa jechuudha. Shamarran biyya Arabaa yookaan jireenya keenyan argine yookaan maallaqan argine yookaan daa'imman keenya bira teenyeen guddifne haala kanaanii jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisa. Kanaafuu wanti akka viidiyoo kana isinii fide baay'een kecha viidiyoo kana keessatti of ilaalaa keessattuu namoonni daa'ima qabdan daa'ima keessan dhiistanii biyyaa dhuftanii daa'imti keessan akkasiin barbaaddu daa'imti keessan akka haadha barbaaddu sirritti beektanii waggaa dheeraa taa'uu osoo hin taane waggaa muraasa teessanii dhala keessanitti galtanii akka dhala keessan daftanii fakkeenyaaf amma gizee biyyaa baatan waggaa 2 waggaa 3 yoo ta'e asitti waggaa 3 hojjettan daa'imti keessan waggaa 6 ta'a. Barumsa barbaada, nyaata gahaa barbaada, uffata namoota irraa miccee uffata gaariitti uffisu barbaada. Akkasumas immoo barumsi yeroo haati bira jirtu gizee mana barumsaatii dhufe maal akka barate daftara isaa akka laabsuuf jechuudha ka haati. Maaliif nuti warroonni baadiyyaatti guddanne akkaataa itti baranne ni beekna. Mana barumsaa ni dhaqna achiin galla daftara ol keenya hin deemna jechuudha. Utaalcha keenya tapha keenya malee har'a maal baratte mee waan har'a baratte nutti himi jedhanii namoota nu gaafatan hin qabnu turre. Sila maal gocha shaqqaalaa taana sila jabaannee baranna jechuufis kan barate samma yeroo ammaa galeen mana taa'aa jira. Haa ta'u garuu daa'imti kunuunsa barbaaddi jechuudha. Kanaaf ilmoo keessanirraa hin turinaa sinin jechuun ani dhaamsa kooti dhugaa. Baay'ee garaa nama raasa. Akkas hordoftoota kiyya biyyoota ormaa keessatti si jammar waggaa 6 gaafa darbani waa biraatiif nama teechisa jechuudha. Yookaan dhukkubni wayii namatti dhufuufi yookaan immoo waa wayii nama mudachuuf malee maallaqa waggaa 6 oli hojjedhee ofan jijjiira jettanii namni biyya Arabaa keessa teechanii miidhaa ofitti fiddu jechuudha. Akka mataa kootiitti akkas isiniin jedha hordoftoota keenya baay'atee fi miti waggaa dheeraa biyya Arabaa ta'anii fi miti kan jireenyi namaa jijjiiramu. Waaqayyoo keessa namaa fide kan waggaa 2 illee nama jijjiira. Kanaafuu gara biyya keenyaa galla anumaan dabalatee isiniin jedha. Akkas hordoftoota kiyya akkas viidiyoon kun baay'ee garaa na nyaatee nama raree daa'imman kun nama raranii. Haati haala kanaan ilmoo irraa yoo jireenyaa jettee deemtu ilmoon odoo haadhatti boochuu uffata haadhaa qabattee gadhiisu yoo diddu haati ilmoo ofirra garagartee osoo laalin yoo deemtu ilmoon gaafa duuba deemtee boochee irraa qaban garuu as geechetillee sammuudhaanis ni hojjetti natti fakkaatu dhugaa rabbii hin beeku akka mataa kootti sammuu natsaadhaan hojii itti fufteen hojjettis natti fakkaatu baay'ee ulfaata. Hundaafuu akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaafuu yaa biyya ormaa arguma keen jedhaan arguma biyya Arabaa dhugaa arguma birrii tana arguma jireenya lafa kana kan namaan guunne kan nama achi nama jalaa achi sinne dhugaa rabbii isiniin jedha hordoftoota koo viidiyoo kiyya ammaa sumarraan angoolabaa waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u mana kana laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee.